Ani hanya wala di faman aku den singa la di faman aku di wala. Kurang di sini. Aku mana tu kau tion baleselle ebe kana wan jorati ani lesan are wan tu berdeju. Alhamdulillah wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh khaynya. Baga nagat hatam baga rabbin Ramadan tilleen udah isi sinin jecha baga jiratan sinin jecha warbaniti salam tante ni to ande rabu udah isi nagaisu araman qabatain duftan jechun kaisan hafain qabu amme entertainment tilleen wajjin jira wae eda garte khille hasu sise walin hasuine akkasuma wae garte ane jalala ifama godutiif obboleessa saasan qabanne isini dhufne isinin jenna hordoftota keenya asmaanu amme entertainment salamta gaafadhugaa salamtaate hashama harka foone akkam nagaa fayyaa jirtu hordoftoota chaanala keenya mirgaan isin baga arra geessan warra gartee ramadaana kanallee gammachuun lafaa fuudhee gammachuudhaan lafa kaa'u rabbiin haa taasisu fayyisummaan nutti adeemaa jirtu tana warra gartee kabajaadhaan qeebalee akkasitti kabajaadhaan gammachuudhaan gaggeessu rabbiin haa taasisu gaa duraan dursee arraan tanaa baga rabbiin guyyaa arraan tanaatiin nu gaheen galatoonfachuu barbaadaa rabbii keenya akkasii arra wanniin dhufee fi obboleessa keenya gartee killeetu akka inni deengadda ja'a ture dhagaa ture ni beeyna hedduu takka gartee gololchahudii fi waa'ee killee anee jaalala waa'ee sanirraa kan ka'een gololchaa fi inninis walitti mufatanii jiranii gololchaa fi akkasitti dhiifama godhee obboleessa isaatis dhaqee araarfatee mataa keessa dungatee wallaahi hedduu takka sii gammanne wallaahi hedduu akka ajaa'ibatti sii gammanne galatoomiin siin jaa hedduu sitti mufanne nutilleen akka gartee akka ati jettu sanii miira keessa galtee loltu sanii wallaahi hedduu takka sitti mufannee turre amma ammoo wallaahi gartee mufii nuti si mufanne san caalaa gammanneeti arra kunoo gammachuu santuutu asitti na argamsiiseen isiniin ja'a akkasii hedduu takka galatoon eegaa namni dogoggora beeku erga dogoggora kana ofirratti argee deemee isa itti dogoggoree inni itti mufate san araarfachuun waanuma jiru hedduu takka galatoomiin siin jaa. Ani dhugaa dubbachuuf jechuudha eda khilleen na wajjin dubbataa hojii yaanne mucaan mujrimoomee jira jechaan ture jechuudha hordoftoota keenya isinilleen dhaqaatii wajjin mucaasan haasosiisaatii akka inni nagaadhaan jiraatu haadha manaa isaatiin illee wal dhabdee takkaatu jira mana keessa jechuudha. Garuu inni waan akkanaa kanarraa bilisa ta'uu hin dandeenye jecha jaamuun baay'ee takkaan illeen irraa aaree dhaqee obboleessa kiyya waan akkanaa kana hin tahinii aaneedhaan garuu dhiifama walii godhuu keessaniif baay'ee takka gammannee jirra jeeniitiin ture amma entertainment illeen akkasumatti gammadee jechuudha irra viidiyoo tana wajjii waraabuu dandeenye garuu baga rabbiin ramadaanaan nu geechaa alhamdulillahi rabbil alamin ramadaana kanaan keessummaa tana ol naquuf yaana inshaallah nama rabbiin gartee laal irraa qeebalee nagaan fuudhee nagaan lafa kaa'u rabbiin waa godhu namni keenya hedduun beekadhu itti gaa hin jiru maaliif yoo fudhatan taate umriin ilma namaatu gabaabduudha baay'ee takka gabaabduudha inshaallah biidnillah rabbiin ittiin nu gee warra keessummaa tana nagaan ol naqu rabbiin waa taasisu ramadaan kariim isiniin jenne gaa inshaallah biidnillah rabbiin ittiin nu haa gahu guyyaa san gartee edena bullee boru ooluu beekadhu rabbii guddaatu beeka kana keessaa maal isin jechuu barbaade asumaan dhaamsa obbolummaa jechuudha salaata ibaadaa qabaachuun teessan baay'ee barbaachisaadha sadaqaa waan dandeessaniin obboleessa bira dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha obboleeyyan keenya baay'ee takka barbaachisaadha obboleessa gargaaruun mushuu wal miidhuu miti akka danda'aniin karaa danda'anii walitti fayyadamanii wal miidhuu osoo hin taane karaa danda'anii wal gargaaranii harka wal qabanii rakkoo keessaa wal furuufaa rabbiin isinaa godhe jeetiin du'aa isinii godha itti aansuudhaan jechuudha ammillee yaada qabu asiin ibsachuu ni danda'a jeetii yaada baay'ee takka gammachuu guddaa takkaatu nu dhagaame isiniin jenna miira keessa jallee jirra kaa hordoftoota keenya kanaaf asumaaniin ammillee isinii akka dubbatuun barbaada amma ittiin isin dabarsaa. Hayyee galatoon guddaa galatoon waan carraan kan ta'eef egaa akkuma ati jettee keessummaan nutti as deemaa jira keessummaa tana warra gartee bara deengaddaa waliin
ramadaana kana lafaa wajjin fuune xumurree waliin osoonii fi asin gahin lubbuudhaan duniyaa irraa boqotee faadhaa jira hedduudhaa jira isaan saniifis araarama kadhachaa kan gartee jiruufis rabbi umrii isaanii haa dheereessu kan du'e jiru rabbi rahmata haa godhuu fi akkasigaa wallaahi har'aan tana ramadaana as deemaa jiru kanaan akka deengadda isaan walitti aaranii gurbaanis miira keessa galee haasa'u saniin hedduu takka dhiiroo ramadaana as deemaa jiran kanan harkanii jenneetillee viidiyoon isinii waraabnee irratti dubbachaa turre akkasitti walitti araaramanii araarfatee obboleessa isaa gammachuudhaan ramadaana as deemu kanaan wallaahi dhugaa dubbachuuf hedduu takkaan galatoomfadha barbaadammaan tana qilleetu hedduun galatoomfadha qilleetuu fi eegaa namni dogoggorre hin jiru dogoggora isaa arkee deemee anaa dogoggore jee dhiifama godheef jechuudha. Sanirraa kaasee gololchallee akkasitti itti mufatee ture gololchaas dhiifama kadhatee obboleessa isaatiif hundaahu obboleettii anee jaalalaattis waan dhiifama gaafate natti fakkaata akkasii guddaa galatoomiin siinjaa ramadaana as deemu kanaan wanni akkasii nurraa hin barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf ga'amma aamme dubbiin teeti namni tokko jechuudha afuunaan illaahi waliin jechuun baay'ee takka bareedaadha beekadhu ka walitti aartee fi kasin mufatee fi kaati aarsitee fi akkasumas jechuudha ka ati miite ka inni si miidhallee dhiifama jettee rabbii guddaadhaaf jecha jechuudha sadaqa gurguddootti si hisaabamti jechuudha obboleeyyan kiyyaa ga'amma kanumaafuu ramadaanni kun nutti dhufu jira keessummaa teenya nagaan ol naquu keenya maaliin beeytanii sadaqaa kannachuu salaata salaatuu ibaadaa istighfaara godhuu waan akkasiitiin keessummaa tana ol neenaa jechuudha inshaallah soomanni rabbiiti jechuudha rabbiif jecha soomanta rabbiin subhaanahu wa ta'ala asyaamulii jee soomanni khasaati jechuu subhaanallah garuu nuti soomana kana keessa hurnan duraa hurnan jidduu tanaa hurnan boodaa kanarratti istighfaara sirritti goonee rabbii keenya sirri kadhanne yaa rabbii keenya baga asiin nu geesse ibaadaa tanarratti illee jajjabeessii nama gartee iida salaatee jummata salaatee akkasuma guyyaa keessaa salaatee taariikhu salaat ta'ullee rabbiin nun taasisin asumaan jecha haa ta'uuti namni tokko ibaadaa salaata qabaatee akkasuma rabbii isaa gargaarsifataa dalagaa isaa tamilleewu yoo itti fufee kadho rabbiin gargaarsifatee galma ga'uu ni danda'a jeetii yaada inshaallah biidhnillah rabbiin akka yaanne olitti nu haa ta'u biyya namaa jirra biyya ambaa jirra biyya namaa tana keessatti rakkoo akka hin taane rabbiin nurra haa qabu biyya namaa biyyuma namaati biyyattillee gallee nama faayidaa haadha abbaa fi xooree hajjii umraa geessu rabbi nu haa taasisu ifiifillee dhaqu rabbi nu haa taasisu ajirii gartee ramadaanni qabu rabbiin nu haa milkeessuun isiniin jaa hordoftoota keenya asumaan jechuudha aammeellee yaada qabu itti nuu dabalee yaada babbareedaa namni kun yaada walirra burqisiisuu danda'a waan ta'eef waa'ee soomanaarraa waa'ee gartee haala namni itti walitti araaramu kana qabannee isin dhufne jechuudha kanaaf akkasii jechuudha aammee tafaddal galatoon waan jarraan kannataniifi egaa nuti osoonii fi afaaniin dubbachuu qofa hin taane gartee viidiyoodhaanis hangi arguun oolu asumaan gaa akka inni itti obboleessa isaa kana araarfatee gartee itti gammachiisee nullee ittiin gammachiise san waliin haa ilaallume. Karooti bara kaan hunda siraanee nin qaanfadheetin akka wanni gabbee akka nuti dubbadhu wallaalee saayimuu hiyyanaan qaanfadhe. Sirruma beekamaadha kanarraa garuu anuma dhiifama kan jirullee keessaan fixanna kanarraa warreen gartee duraan illee na arrabsaa jiranillee asumaanuu oromootti dhiifamaan isinin jaa kunoo arra obboleessa kiyya bira waan hin jiru kanarraa jette. Garuu akka hin laalu garuu bakka sanatti yoo badii qabaattes yoo isaan badii qabaatanis dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama gammachiisan wallaahi hedduu nama gammachiisanii galatooma killeetu hedduu sii gammannee jirra waan gaarii dalaydee namni dogoggora hin jiru dogoggora kan ka'e baga garte baga obboleeyyan kan ka'e araarfatte
بغرتي واهلن كنك هندنو هندران ستي مفتني غرتي قومنتي واسين جاترن سنلين بغا سيغمدني سينجا واني كبني روني ارخنو اني ويادان كبو ابسديتين جرا غرتي عرفنتو يوني في ياد خن حقو جراتي اسنيتي ها ادو جچو ورا بايه تكا غلطومي بايه تكا بريدا ريان خيتله thank you my brother sinjeetiin jira killee tuub jechuudha viidiyoon isaa kana fakkaatti akkasitti mucaan jechuudha hordoftoota keenya viidiyoon irraa qabanne kana fakkaata achumaan itti aansuudhaan immoo waa'een killee faan kana fakkaata qophii ramadaanaa illee inshallah bismillah maal faa akka qophaa'aa jirru walumaanuu halaallu ta'a inshallah waan rabbiin nu milkeessee walumaanuu laalla viidiyoo biraa qabanneen qasinii deebinutti nagaan nu tura isiniin jaaladha. Assalamu